warroonni bitaa fi danii mirga fi danii Fatiyaa Bahaari addaan diiguu fakkeenya qobboo Wood ka jedhamu yookiin artistii Ibrahim eenyutu akka jedhame beekamu ani beeku ani artistii ta'uu yeroo jalqabaatiif hanga dhagee Fatiyaan immoo sammuu kee isa namni si keessa seenee si jeeqee maas godhee hanga gadhiisutti geette abbaa manaa kee deeffachuu irratti hedduutti akkasitti gammanne hedduutti akkasitti jaalanne asumaan namni ani galee deeffachuu barbaadu duniyaa tokko jedhamtu hedduutti akka nama dinqisiifadhudha duniyaan wallaahi dhukkubsattee dubartoota Yemen keessa jiran keessaa isii yuutuubara xiqqoostaa hedduutti akka dubbatteef jechuudha waa'ee Fatiyaatirraa dubbattee jirti qobboo Wood yoo barbaadde ilillii ofii keetii fuudhi. Baharin ilillii deebii kuusaa deebisa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessan hin jecha. Hordoftootaf kabajamtoota maatii chaanaali mana diidamee horasuma viidiyoo kiyya laakkachuun sharbachuu hin dagatina. Kabajaaf jaalalaa isin gaafadha. Warroonni hamma maatiitti laayikii sheer koomentii godhan hedduuti akka isin irratti thank you so much my channel subscribe like comment thank you all of my friends. Karena jechuudha asumaan gara hasakiyaatti darbutti gara hasakiyaatti darbu akkasuma artistii Ibrahim moo qobboo Wood isa jedhamu sani waa'ee Fatiyaa fi Bahaarii ilillii hin fuusisa jedhee dubbatee jira. Fatiyaan immoo abbaa manaa isii deebiftee araarfachuu isaatti irratti hedduutti akka gammade sababni gammadee fi wanti kun nama jechuun nama waa balleessee deebi'ee araarfate. Nama waa balleessee deebi'ee dhiifama nama gaafate. Nama waa balleessee nama badii isaa sanitti balleessu san beekitini dhiifama nama gaafachuun isaas waan guddaadha. Fatiyaan abbaa manaa kiyyaati abbaa ijoollee kiyyaati jettee har'a warroonni kaleessa isii jidduu isii seenanii achi oofanii as oofan sun har'a hoo maal ta'uu eedan. Tokkoffaa namni Fatiyaa fi Bahaarii addaan diiguuf ciniinnatee gudunfatee akkatti ka'e eenyu qobboo Wood yookiin isa artistii Ibrahim jedhamu san jechuudha. Intala shawaa intala maalii hin raagate intala shawaa hin raagabeeti. Bari yeroo ammaa kana yooma jettee intalli shawaa raagan beeti. Fatiyaan jedhamtu otoo sanuu ta'e. Fatiyaan isinii achi keessa jiru dhiisate nuyi bakka biyya biraa jirurraa jaalala hamma asii qabna jechuudha. Maaliif ilmi namaa tokko yeroo bira jiraatu otoo ta'in fuula isarraa kana fayyaalummaan isaa beeksisa. Haala namal isaa fuula isaatirraa beeksisa. Mush isinii irraa nyaatee dhugee har'a isin nyaatu. Xayyib qobboo Wood gaafis gaafadhaan mataa kiyyaan jechuudha. Ati dhiirti jabduun ati Bahaariin arrabsuu dhiisini. Fakkeenyaaf dhiirti jabduun dubartii jabduu takka dubartii bultiif taatu takka ofirraan baaftu. Bira dabarsitee tokko hin kennitu. Ati maa fuudhin ililliin dubartii jabduu taate. Ati ililliin anaafuu hin taatii. طيب أتلا دبرتي لما فقولت شو ندي تبر مش لازم بحارين انت لحرقي فوق رقبة بحارين درا Fatiyaan ناتاتي جدي فوق جالتي فوق أتي تنفون هنا موقامي كدرو جنجرات أتي نموكني كاليس أفتا على جود يموتو ينامني كوني أتي المديرتي نيتي أفجلاك أبدا أكمتي ديرك أما انت لشوا ليسي انت لحرقي فوق روجي قبجتي دبت Akkamitti Fatiyaan hin raagatti jetta. Dhugumatti jechuudha namni kun namaaf akka yaanne har'a Bahaariin Fatiyaan ililliin barbaadu. Ilillii hiree isii rabbi si haa baasu. Nuti hundi dubartiidha. Ilillii rabbi hiree isii haa baasu. Maaliif nuti irraa dubbannaa nuti maaliif dubbannaa bultiin haati manaa hangafaan jaalanne yoomuyyuu jaalalan taatu. Garuu asirratti namni Fatiyaadha dhukkubsatee ijoollee Yemen keessa gabbayee hamma ammaatittis dubbachaa jiru duniyaatu jechuudha. Duniyaan hedduutu akka galatuun. Hiriyaa yoo qabaattan hiriyaa duuba keetiin si nyaatu otoo hin taane hiriyaa yeroo ati rakkatte, yeroo ati beelutti, yeroo ati kufte, yeroo ati gammaddu, yeroo ati gadditu, yeroo ati kufte bakka sanatti si dhiisu otoo hin taane kan daftee osoo qabdu. Hiriyaa akkana qaba. Duniyaan ilaa mana qobboo Wood deemtee jirti jechuudha. Dhugumatti intala sanillee ofirraa baaftee jirti. Maaltu kana isii goosisa? Wanni Fatiyaa har'a dhaqqabe boru na dhaqqaba. Wanni Fatiyaa har'a dhaqqabe boru na dhaqqaba. Wanni boru na dhaqqabe boru hiriyaa tiyataan dhaqqaba. Kan jettutu
illikii miira cimaa keessa si seensisa. Namichi dhiiraa immoo ofii otoo dhiirummaa qabaate intala san ofirra dabarsee Bahaariin ni yaadatu. Intala Harargeetiin dhiira jaallatee mitiira erga jaallatte mataa keetiin fuudhe waan akka namichi dhooguun jiru jechuudha. Mee akka haati manaa teessuun si heeyyamtu laala. Haati manaatti atiin fuudha jettee kilmaa yoo baafatte akka manaa gadi si baaftu beeku. Barfatiyaan aararraa malee jibbitee miti. Bahaariin akka jaalattu namni hunduu ni beeka. Innis waan godhu hunda akkasiin mari'atu dubbatee jira jechuudha. Ati har'a Bahaar akkasi jettee dhiirri dubartii of bira keettee dubartii dhiira biraatiin soqoonu du'uudha. Ati Bahaariin ajjeesuu dhiisi mataa kee ajjeefta. Qobboo odeessuudha. Maaliif lakkii intala nana haati tuni haadha Fatiyaan haadha ijoolleeti. Siin taatu isuma qaadhimaa kee duraatti deebi'i. Takki namoota hedduu jaalala si gaafachaa jira. Namoota kana wajjin jiraadhu jechuun duba masaanuun erga yoomii si jaalatti maaliif jettaan? Wallaahi sirratti sirrii miti jechuudha. Maaliif ree yaa'ani jecha ati dubbatte gocha ati goote tokkollee waa namaa sirra fudhatee hin jiru. Dhuggumaan dhibbatti. Mataa keetiin yakka dayyuusa siin jedhe bara. Bahaariin dayyuusa maaliif siin jedhe? Otoo namummaa taate ati waan akkasii irraan dubbattu. Sababni illee maali? Keeri jaalachuuf mana Fatiyaatitti ilillii Bahaarii akka nama harkatti hidhatee akkatti qabuutti atee fi ilillillee jechuudha. Ilillii obboleettiitii atiin dogongorin. Namni si dogongorsiisa. Namni si balleessa. Mataa keetiin ajajame. Mataa keetiin ajajamuun isa Bahaar hamma feete hoo jaalatte. Hamma feete hoo jaalatte. Jaalala waggaa darbee hin kaase. Jaalala waggaa darbee kufe. Jaalala haaraya. Namoota si gaafatan dargaggeessa. Dirra keetii. Qabbeetitti hirmuu dandeenya. Namni kun immoo namni akkana siin jedha Bahaaritti si gurguraa Bahaaritti akkana si godhu jedhu immoo isa Bahaarii illikii keessa seensisa. Isa Fatiyaa illikii keessa seensisa. Kasii ta'u tokkollee hin jiru. Himmuutu ijoolleen akkuma murteessite. Fatiyaan nama tuuxxu. Fatiyaa miskiinaa. Nuti har'allee borullee Fatiyaa cinaa dhaabbanna. Otoo atuuka itti heerumtu taate akka Bahaarii jira dubartoonni sin bulchine beeki. Dubartoonni ofiif sodaatan. Mataa ofiitiif sodaatan. Dhiira ofiitiif sodaatan. Abbaa manaa ofiitiif sodaatan. Jaalallee ofiitiif sodaatan. Maaliif gaafa kana ati Bahaaritti fakkeenyaaf dirqama otoo amma jettu kana galmaan gaatu ta'e borta birallee dhufteetiin dubartoota biraa irratti dirqamaan itti heerumti. Kuni barqanaan malee namni waan biraan hin jedhu. Namni waan tokko yeroo hojjetu keessatti dirqama keessan waan hojjetu qabdan keessatti dirqamni maanyi dhugaarratti hundooftanii nama tokko araarsu malee wanni kun hin ta'u kana fuudhuu qabda kanatti heerumuu qabda jechuun hin ta'u. Abbaan kan jaalate fuudha. Abbaan mari'atee itti seena. Nuti immoo dubartoonni wallaahi gowwummaa keessarraa akira jirra. Dhaakiruma jirra. Akiruma gaafuma sirreeffannu hin beeknu. Jaalannee dhumna. Dhabnee dhumna. Yaani jechuudha. Yoo jaalannellee hin du'uuf ajjeefnu. Yoo nu jaalatee nu dhiisellee uf ajjeefnu. Garuma kamitu dubartoonni falan qabdu. Maraachuu achi malee. Waa tokko hin jiran. Jechuu jedhan sun malee. Si jaalatee dhufaa. Si gatee kutaa. Sammuun kee ji'a lamaa sadii waggaa tokkollee hin maraatu. Kun bara hojima keenya hojima nuti jiru jechuudha. Waanuma kanarraa balaaleffachuun nuti qulqulluu ta'uun dhiira kasi jaalatetti heerume. Dhiira si jibbiduu kan tarkaanfate. Dhiira abbaa dubartii abbaa ijoollee shanitti hin heerumin. Dhiira abbaa ijoollee 4-5 lamaatitti sin heerumin. Kalas garuu yoo haati mana isaa sun heeyyamtuu taate yaa Rabbi kiyyaa. Yaa Rabbi waan akkasii nurraa qabe. Heeyyamtuu yoo taate hin sodaadha beeka. Masaanuun badduudha. Masaanuun kanaaf dhiira akkasii dhiira heeyyamsiisee jedhee waan akkasiitti seenaa. Yoo isin heeyyamte kalas isa isin horatu waan ta'eef.
gaalattee inni silleen kalas anatu heeyyama abbaa manaa kee hoo isiin jette kalas yoo isiin hin heeyyame immoo bultiin suni galgalas ganamas akka qaanyi taatu hubadha. Qaanyi mataatti dhuguma rabbiitti jechuudha. Kanaaf ammaa yoo ani jina deddeematti waa'ee masaanuun battuudha. Masaanuun si qubdi anuma mucattiin jaalatteef hin beeku malee fatii aan nama toltuu kanaaf jaalatte ni fakkaata. Masaanuun hamtuudha. Masaanuun qajeeltu ni jirti. Masaanuun dabdullee ni jirti. Kanaaf wanni isin jechuu barbaadu dubartoonni keenya nuti dhiironni illee of sirreessuun dirqama keenya. Uummantaanitti seenuun maal jechuun wallaahi dhasiin kun sirree miti jechuudha. Waa'ee masaanuu dubbanaa anaa mataan na garagalaa jira. Rabbiin masaanuu isinitti hin qabeen du'aa isin godhe. Fatiyaan immoo asii achi dubartii abbaa manaa kee nama tokkoof hin eeyyamin kanas bakka miskiin of ta'een gaate miskiina namaati. Wallaahi si gaya. Wallaahi billaan si gaafadha. Dubartoonni murteedhaan murteessu ammarraa qabee jechuudha. Dubartoonni abbaa manaa keessa sirriitti qabadha. Kunuunsa qabadha. Akka inni dubartii biraan jaalanne jechuudha. Akka inni gara dubartii biraan deemu. Bakka hin fayyaalumina kalaas qaroomaa. Fakkeenyaaf nama mucattiin ani dinqisiifadhu. Duniyaa sirriitti dinqisiifadhu. Duniyaan jabdu nan hinaafayyette. Takka xiyyaate. Nan hinaafayyette. Sirriidha dubartiin takka yeroo dhiira jaalatu ni inaafti. Maaliif inaafuun gaariidha. Inaafuu jechuun abbaa manaa isiisan sirriitti qabachuudha beekata. Yoo inaafin immoo yoo bakka yeroo maka dhooftu ta'ee bakka injiraa miti dhiironni bakka biraa mul'atu. Kanaaf sirriitti abbaa manaa keessan qabadha. Ani wallaahi dhasiin Rabbi waan akkanallee nurraa haa qabu. Waan nu taane nu gonkumatti nurraa haa qabu. Maaliif hojjettanii wallaahi waan akkana kun badaadha jechuudha. Maaliif jireenya yeroo ammaa kana yoo takka ittiin nama horachiisu dadhabee biyyaan bageessa ta'anii dhufa. Hajji akka ta'ama mirar jedhu nagartanii mirar si goota jedhe. Garuu namni dubartii lama fuudhaa jira. Kanaafuu wanni isin jechuu barbaade hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ijoolleen shamarranii jajjabaadha. Dhiirota kee jaalattan illee abbaa manaa keessan sirriitti qabadha. Abbaa manaa keessan sirriitti qabadha. Keessattuu jechuudha. Jaalallee rakkoon qabu haa deemu. Maaliif jaalallee namni tokko yeroo si jaalate yoo si jaalate si duuka taa'uu si jibbimuun deema haa deemu. Jaalallee haa deemu. Ani rankaadhu jaalallee maaliif yoo jettanii si jaalate taanaan si duuka ta'a si jibbi taanaan ni kuta. Maaliif kalaama karaan isallee bal'aa sillee bal'aadha. Maaliif si fakkaata hin jiraa miti akkanumatti jechuudha. Namni kaa'u si barbaadu fi namni yeroo si barbaadu garaagara waan ta'eef ka kaa'u si barbaadu yoomiyyuu si gadu si duuka tattaafata. Kan yeroo si barbaadu immoo yeroo barbaadeen dhufaa si barreessa yeroo barbaadne immoo nafa takka argate immoo hin kuta. Maaliif inni addunyaa lakkaa jira waan ta'eef wantoota akkasii sanitti dhiphatinaa fi maaliif ijoolleen keenya yeroo nama jaalattan dhiirri tokko gaafa jaalatte kuftee cabtee duukan jaalate taananii inni jireenya boruuti yoo si barbaade akkuma inni si soquutti soita. Yoo inni si soqe namni si soquun beeksisa. Namni si soquu si dubbisuudhaaf yeroo kamuu ni tattaafata. Yeroo kam dubbisu yoo yeroo qabaatellee sarara takka lama si barreesse ba'a. Yookaan immoo si bilbilee sagalee kee dhagee ba'a. Yoo si barbaanne immoo tuyyuu yeroo hin qabu jedha sababa baay'isa. Wantoota akkasii sanitti dhiphatinaa jechuudha. Kanaaf bultii keenyarra warri bultii qabdan rabbiin bultii keessanirra isin haa tursiisu. Warri abbaa manaa qabdan abbaa manaa keessanirra rabbi isin haa tursiisu. Warri jaalallee qabdanillee akkasuma warri hiriyoonnillee waliif gaalaadha. Hiriyaa wallaahi wal hiriyaa jechuun ani bakka injiraa miti yaa rabbi hiriyaa akkasii duniyaa baay'ee dinqisiifadhallee baay'ee si jaaladhallee baay'ee si kabaja. Garuu dubartii jajjabduudha. Maaliif namaaf hedduu qabdi namaaf kabaja qabdi akkaan ilaaletti mucaa miskiina. Maaliif isiin dhalama harargeeti garuu dubbannaan isii haasofni isii sun hedduu natti tole jechuudha. Kanaaf hiriyaa akkanaa baay'ifachuun immoo wallaahi hedduu takka natti tole jechuudha. Maaliif namni yeroo kufitti wal qabaa wal kaasaa waan ta'eef hedduu si galateeffadha hedduu si dinqisiifadha jechuudha. Duniyaas maanii akkanaaf beektu jedheen si dhamtadha. Viidiyoo kee akka dhageeffattu immoo abdiin sirraa qaba ni dhageeffatta.
Kana isin jechuu barbaada warroonni asumarratti hin dhaabaa hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti viidiyoo keenya laayikii gochuun sheer gochuun sabiskiraayib gochuun gara chaanaalii keenya dabalamu. Chaanaaliin keenya Munaa 24 sabiskiraayib gochuu fi laayikii sheer gochuu kabaja isin gaafanna. Yoo warroonni gaafii barbaadan gaafachuu koomantii bareeda barreessuu yaada keessan kenna jechuun itti fufaa isin jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.